kabajamtoota koree filachiistuu ulfaadhaa carraanaa kennuu keessanii fi filannoo bara kanaatiin haala hamaa keessa teenyee paartiin keenya injifachuusa galata dhiyaate hundumaa anis sheeriin godha kabajamoo obbo Fiqaaduun dhiyeessanii garuummoo haala keessa jirru wajjin wal qabatee namoonni waajjira caffee kanatti afayaa'ee akka ta'aniif dhiyaatan kun gahumsaan maal fakkaatu ka jedhu gaafiin qabu. Jalqaba irratti paartiidha ka dhiyeesse jedhamee jira. An koree hooggansa paartii keessaa nama tokko dubbii kanaan hin dhageenye. Warri godina irraa dhufanii itti mari'atanuu akka jiru nan beeka. Hirmaachisuun baay'ee gaariidha. Akkamitti wanni kun eenyu faatu madaalee eenyu koreeni waan kana qorate hin jedhu kuni anaaf gaafidha jechuudha deemsa irratti maal taaneet keessaa hafne nuyi akkamitti quba qabaachuu baanne waan paartiin keenya dhiyeessu paartiin keenya akkamitti duubatti nu dhiise adda durummaadhaan paartii kana odoo qabsoofnu waajjira paartii keessatti koree hooggansaa taanee bakka jirrutti warri immoo koree kanarraa fagoo jiran dhufanii bakka mari'atanitti maaliif keessaa hafne ka jedhu tokko akka adeemsatti gaafiin qaba. Lammaffaa naannoo keenya keessatti wanni baay'een han hojjenne milkeessine jira wajjin sheer goona haa ta'u immoo wanni harcaafne wanni ammas uummata keenyatti rakkoo ta'e dhibee ta'e ibidda ta'e baay'eetu jira jechuudha. Maddi rakkoo kanaa akkaataan caffeen keenya itti gaafatamummaa qaama raawwachiiftu itti ilaalaa turetu rakkoodha jedhee nama jechuudha. Kanaaf caffee kanatti namni afyaa'ii ta'uu qabu nama muuxannoodhaanis gahumsaanis waan kana madaalu beekamu ta'utu irra jira. Amma wanni an dhiyaatan kun kabajamtuu adde Sa'aadaanis kabajamaa obbo Eliyaas Ummataatis bakka jiranitti waan baay'ee akka hojjetan gatii baay'ee akka kaffalan nan beeka. Garuu immoo seektara yoo hooggananii hin beekan jechuudha. Oromiyaan bal'aadha biyya. Caffeen kun immoo dhimmoota Oromiyaa keessatti miti Itoophiyaa keessa socho'aniifu bakka ijoodha jedhee waan yaaduuf toora kanatti gahumsa qaban jedhee waan hin amanneef kanuma kaasuuf jechuudha ulfaadha. Pirezidaantii yaannis kaanis hin dhiyaatu paartiidhaan kan dhiyaate akkilaayimeshiniidhaan darba miseensota kaabinee irratti yoo jiraate dhiyaata waan ta'eef inni kun kabajamoo obbo Taayyeen yaada keessa yoo galchan jedheeta. Akkaatuma yaadda kannameen kabajamoo afaan yaa'ii gaafii adeemsaa qabna. Miseensa caffeetitu filatanatti fakkaate pirezidaantii. Oheerri kana jechuu baate hin beeku dhiifama naa godhaa wallaale. Seerichi waan akkasii waan hin eeyyamneef labsii irratti. yaadni itti kannamee jira waan ta'eef